اتيان سودانغا إرجع جبابدو تكان قبا إما قرتي شيخ جمال عليتي والقبتي أستاذ رايا تي والقبتي أكسمتي هاملتون تي بدا والقبتي دران درسي هاملتون تي بين بقى ربي سبحانه وتعالى وان هاملتون اتجيسن سنين جنة إن شاء الله هاملين تيسن سنين شبين ربين بقى يسن قمتجيسي ربين خنا أول إسن هاملسو ربين تي في قرتي dharah dhabamsiisuudhaaf baaxila dhabamsiisuudhaaf dhugaa jiraachisuudhaaf dhugaa lallisuudhaaf dhugaa rabbii dubbatuudhaaf dhugaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dubbatuudhaaf dhaabbate rabbi haa godhu dhaabbatee hin jigin jabaatee hin laaffatiin beekee hin wallaalin argamee hin dhabamin mul'atee hin dhokatin janna rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isin bira haa jiraatu baga gammaddan TV Hamilton خهواسا إسلام بلاتي بقولين قامن إن شاء الله الفرد قالتهم عشان جنة لما فايتيان سودان إما أستاذ راياتي في شيخ جمال علي وان خنا سلا تشاليسون في لدي دبته اللي مربان لكن نموتا قرقداس نموتا قرتي بكمتيك أكبان هيوتا والرواني بيخان جنة أبدنو yeroo gamanaa fi gamas ajandaa kana wal jalaa bubbutan arguu xiyyaatu nagaddisiise waan qaqqabannee keessaan fixachuu sila malle hawaasa irratti ol baasuun keenya keessattuu warroota waa beekan warroota waa barsiisan warroota yuutubaroota tiktaakeroota hayyoota warra beekamtii qabanii fi warra beekumsa qabanillee jechuudha kana arguun xiyya keessatti hedduun gadde Alif Jannaan Sheekh Raayaan Amiin Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Ustaad Raayaan Abbaa Mancaa obboleeyyan waliin dhalate daran obbolummaan isaanii irra guddoo irra jabduudha. Namni isaan jidduu seenee ifumaaf rakkatee ifumaaf miidhamee namni dubbii Sheekh Jamaalii fi Raayyaa lafaa hin fuudha je'ee keessa seenu akka killee gaaratti cabxina fakkaatti yoo laalo. Jarri lamaan kuni akkuma beektan obboleeyyan keenya waliin qoosan waliin taphatan walillee namni waliin obboleeyyan ta'e waan waliin jiru qaba akkaataa itti waa waliin jiru qaba fakkeenyaaf obboleessa kee waliin dhalatte ati alatti Sheekh Abaluu namni yoo sin jee mana keessatti sheekha sin hin jiru kana beeki sun sani obboleessummaa waliin dhalatte jechuudha kanaaf jarri kun wal guddisee waliin as gahanii walii galaa miti arra qabeenyi Sheekh Jamaal Aliyyi qabus arra qabeenyi Sheekh Raayaan qabus ani ka addatti horatan je'ee hin yaadu walii galaami lamaanuu ija bitaa naawusi ija mirgaa tanaa fi ija bitaatii fi ija mirgaati akkasii yoo laaluu hin dandeenye dhimma isaanii keessa seentanii burjaajii hawaasa keessatti uumuun barbaachisaa miti walii galaami lamaanuu obboleeyyanii obbolummaa daran ummata yoo laayivii dhufe bar Facebook irratti waliin malee hin seenne ummata waan godhu keessatti waan hunda keessatti waliin malee waa takka hin goone kanaaf ani wal dhabbiitu isaan jidduu jira jedhee hin yaadu shayxaanuma gartee nutti fakkeessee fi zanni nutti fakkeesseetu jira laakiin yoo waa jiraate hoo haa jennu yoo waa jiraate hoo akkam godhuu qabna hayyoonni ulamaan gurguddaan biyya keessa jiran jaalallawwan hiriyoottan Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Raayyaa Abbaa Mancaa osoo itti siixanii jara lamaanuu dubbistanii aboo rakkootii isin jidduu jira isinii rakkoo himatus waan agarre laakiin immoo ajandaa haala kana owwaa jiru kana argaa jirra callisuu hin dandeenye maaliif jettanii jidduu isaanii yoo qurramni jiraate yoo sihaan jiraatte sihaasan maaliif jidduu isaanii hin qulqulleessine takka an kana dhibaa jiru zamana kana keessatti namni xiqqoo yoo walitti gaarrifate yoo namni xiqqoo gartee walitti aare nama aara san balbalchu malee nama qabbaneessu dhabamutu hedduu na gaddisiise dhugumaan sin jaabeef nama gartee xiqqashoo ate aartee nama kanarraa aara qabaachuu arge namni balaw sira ba'u
arrabsi ja'iin amala kasirratti argeetin jira hakkanaati jee ka uwwisu malee siboo ha qabbaniisu maaliif dhabame ha waa beekuus ha beekamtii qabuus hayyummaa ha qabuus ha dandeettii adda addaa qabuus manguddoon maaliif dhabamte maaliif haga namni gartee rakkoon isaa isa bira dabartee maatii isaa qoyxu ollaa isaa qoyxu hawaasa burjaajeessitu maaliif iidan fuula rabbii duratti itti gaafatamummaa akka qabdan beetanii fuula rabbii duratti subhaanahu wa ta'ala akka irraa gaafatamuu deemtasan beetanii arraan tana raayyaa abbaa mancaa jechuun ummata Sheekh Jamaal Alii jechuun ummata nama tokkoo miti arra yoo raayyaa abbaa mancaa qofee hawaasa guddaa islaamaa kan Itoophiyaatu qofee beeki islaama bira dabree kiristaanaa fi waaqeffataa oromootu qofee beeki arra Sheekh Jamaal Alii yoo qofee islaama Itoophiyaa guutuutu qofee beeki san bira dabree kiristaanaa fi waaqeffataa Itoophiyaallee qofee beeki ummanni kun ummata gartee booruuf abdii guddaarraa qabnu ammaaf waa hedduullee hawaasa kanaaf hojjetaa jiran gara roga amantii islaamaatiin gara sabaatiin gara lammoomaatiin akka lammittis quuqama hawaasaa osoo amantiidhaan hin jenne ummata rakkate bira dhaabbatu ummata beelee baasu sagalee tahuudhaan haga gartee qabeenya isaanii bira dabranii lubbuu isaaniitillee itti kannan bifa saniin ummata ofiitiif lallabanii lallabsiisaa jiran duba ummata akkanaa kana mucucni isaanii jidduutti argame mucuca hawaasaa tahuu maaliif wallaaltan waliigalaame ani keessaan qunnamuu hin danda'u namootaan qunnamuu danda'u jira namni garii gaafii naa gaafachaa jirtan namootaan qunnamuu danda'u immoo keessaan dubbii laala je'ee yaalii godhaatiin jira warri gaafii qabdan inshaallah namootaan qunnamuu danda'u qunname namootaan qunnamuu hin dandeenye kan bilbila hin kaasnee jira gariin saniifiin dirqamame asirratti gabbahee dubbatu jechuudha tokko yoo isaan jidduu jiraate isaan lamaanuu manguddoodha isaan lamaanuu hayyoota isaan lamaanuu beektoota waliigalaami yoo dhugumaan hawaasa kanaaf kan dhukkubsatan ta'e kan yaaddawan yoo ta'e isaan lamaanuu fedhii fi dantaa isaanii dhiisanii tarabbii subhaanahu wa ta'aalaa dursanii tarabboomaa san qabatanii qur'aanaa fi hadiisa qabatanii rakkoo isaanii walii fixatu manguddoon isaanii qur'aana rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa hadiisa rasuulaati alayhi yoo rakkoon isaan jidduu jiraatte rakkoon lakkii humna keenya ol yoo ta'an fakkeenyaaf namni tokko doktoroo ta'eef if wal'aanuu hin danda'u yeroo gargarii akkuma gartee samiin rooba buusti malee samiin sun if fayyaduu hin dandeessu fakkeenyaaf waliigalaami bishaan baharaatis bishaan qaba malee if fayyaduu hin danda'u nu fayyada malee bishaan sun waliigalaami yeroo garii waa qabaatteef if fayyaduu qofaa miti nama fayyaduu dandeessa garuu if irratti immoo rakkoote arguu dhabuutu mala yoo waa jiraates kanaaf wanni jechuu barbaadu hayyoonni ulamaa'onni majlisni yoo majlisni haqaa jiraate waliigalaami sheekootiin teenya ummata gurguddaa kun wal dhabiinsi isaanii wal dhabiinsa hawaasa akka ta'e dagatina akkuma gartanitti namni tokko arraan tana yoo obboleeyyan lama wal xiqqoo afaan walitti butate namni gandatti illee nama galcha gosatti illee nama galcha zaman akkasii keessa jira sherraayyaa fi Sheekh Jamaal Alii waa'ee gandummaa qabaachuu dhiisiti shurufkaan gandummaa fi waan akkasii ni bira jirti jee hin beeku rabbiitu beeka subhaanahu wa ta'ala maalirraa nan jee Sheekh Jamaal Alii nama gartee gosa ofii bira dabree akka islaamummaatti akka sababallatti nama gartee dubartii arsiitiilleef jalaa qabu sherraayyaa abbaa mancaa nama gartee gosummaa fi shanyummaa kana bira dabree sadarkaa islaamummaatti sadarkaa islaamummaa gaditti akka sabatti illee nama gartee jimmaatii miti haati manaa isaa warra gartee harargeeti harargaayis warra diree dhawaati waliigalaami ummanni kuni lamaanuu ummata irraa dhalate daran ummata gartee hawaasa sabaan walitti sabummaa qaban gosa isaanii irraa dhalatan dhiisanii ummata gartee sabaan walitti akkasumatti amantii walitti
tokkummaa qaban ummata fayyadu malee ummata gosa ofii daran ummata bal'aa islaamaatiif yaadu. Gosa irraa dhalatan raayyaan waan tokkoon siima. Gaaf tokko waan jee gaafaas waliin jiru. Ani jimmattiin dhaladhe malee jimmaaf hin dhalanne jee. Raayyaa Abbaa Mancaa. Ani jimmattiin dhaladhe malee jimmaaf hin dhalanne jee. Akkasuma Sheekh Jamaal Aliyiitillee walii gallaami yeroo rakkoon jirtu kutaa fi gandaanillee addaan hin qoodun illee akkasuma. Kanaafuu ummanni immoo dubbii isaanii xarafaa fi xarafa fudhattanii hawaasa burjaajeessaa jirtan rabbii keessan sodaadhaa. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam waan inni nu dhaame jira sirriitti dhaggeeffadha. Yani maal jee Rasuulli ala akhbirukum bi afdala min darajati siyaami والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. سبحان الله. رسول ربي صلى الله عليه وسلم نموني غريو هاسواني غري سيفين قلي أسرى بهودن ديس إن شاء الله خاكا فكينياف حكيم محمد فا يو هاسواني أفان رومو سيفين قلي جو بك أفان رومو تي هاسوان لقودن ديس إن شاء الله أكا غاري سيغر واي إما سنجل جنة خيسا قلاجر تا نفكتا وها منا إساني وني في دي في أسرتي هاتي منا إساني ومن يكون ورقوسو ما كان قمني تهو وامير كان يسرتي رقاء رافده فن إن شاء الله يودو بين سيقل تجرات. نعم. رسول ربي عليه السلام قبابتي مال جان ألا أخبركم ما إسني أديسو جان بأفضل وان الرجال من درجة الصيام وان سنة صومنا الرجال هجي سنة صومنا الرجال سنة صومنا رمضان أصنتاني صومنا سنة دا والصلاة صلاة سنة الرلي وانشال والصدقة صدقة سنة الرلي وانشالتو قالوا بلى يا إرقم ربي إيرقانه مجانين صلاح ذات البين جدو أبلياني تولشو أبليان لمن تكو خول لبه جدو إساني لالني تولشو أرار بوسو فإن فساد ذات بين هي الحالقة نمني جدو أبليان لماني بدي ركو ولتدرو أدان أبليان فقيسو بيخي إسنتوني هامتو رجي رسول صلى الله عليه وسلم نهامتي خيري تسرانيات ati obbaliyyan lamaan jidduu dubbii uwwisuu daran yoo calliste irra sii caala wanni khayriin dubbatu yoo hin jiraanne jechuudha hin uwwisina rakkoo garii tan nuti hin garre tan beene fiddaniitu rakkoo san nu garsiisuun keessanuu dogoggora guddaadha waa gargarii ni tolchinatti balleessuutu argamaa jira ni dhooysinatti mul'isuutu argamaa jira kanaaf lalama sababaa isaanitti gariin namaa dubbii gandatti galcha gariin namaa dubbii keessan beene qabeenyatti galcha gariin namaa dubbii keessan beene gartee waan hin beene keessa seenaa jechuudha kanaaf keessattuu namni gizee waa dhageessan jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaluma qabaa jaa'ibar osoo khayriitti fassartanii hamtuutti fassaruu dhiistanii abaluu akkas jeemee aboo kunigaa haasawa obbalummaati malee haasawa gartee jibbinsaati miti jettee maaliif hin fassarre maaliif zanni bira fudhatta raayyaan akkana je'ee Sheekh Jamaal akkana je'ee laaboo isaantu nurra khawaliiti nurra isaantu walitti aana waan fedha wal haa godhani waan fedha waliin haa ja'ani dubbiin isaanii dubbii fagoo hammeenya qabduu miti mee nuti yoo keessaa dhaabbanne hoo kanaaf khaleessa ati anaa fi atitti waliif fide obbalummaa isaanii anaa fi ati walitti obbaliyyan godhe nu achitti nu asitti obbalummaa isaanii beekaniitu dantaa diinii fi duniyaa isaanii hubatanii sababaa san obbalummaa isaanii jabeeffachaa turan arraan tana wal dhabiinsa isaanii yoo araarsuu danda'e araarsu lakki araarsuu dadhabne jaanii harka keessaa fudhatuudhaa miti sirriin dhaggeeffadhu takkarra lamarra sadiirra afurra haga kudhaniitillee deemuu danda'uu qabda waliigalamti reefka aanaadha sagal gara gaggalchan jaan oromoo gizee mammaaktu kanaaf keessattuu immoo namni cinatti galtanii kanaafis jaalallee taatanii saniifis jaalallee taatanii jidduu isaanii namima oftan dubbii sharaftanii callaan raabaastanii sababa akkanatti akkana siin je'e barjattanii sharaftan rabbi sodaadhaa yoo abalu akkas je'eenillee khayriif siin je'e jaati khayriitti fassaraaf hamtuutti hin fassarina rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhe dhaggeeffadhu ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يعني
فينمي خيرا أو يقول خيرا يا رسول صلى الله عليه وسلم ولي قلامي ليس الكذاب جي نما أدو خجبا أديسن جاء مجي نمني جدو أبلي اللمان الذي يصلح بين الناس نمني جدو أبلي اللمان ولت أرار سلاف أبلون أكس يوجي لك يكنا سننجن أكنا سنجي خيري دبي فسروا دبي وان برتي هي خينا ماهمو والله نمتجسو ربي برت نما كجبان جاموجي كجباني ولي أرار سمالي كجباني ولي تهندر النما شرع إسلامات خناف وبلين إسلاما تكتاكروني يوتيوبروني هيوني بيكتوني وري بيكمتي كبدن وري بيكمتين كمنلين ربي صدادا دبي إساني تنا أسينو تلين خاسنا يولا فاخستان قولا منا إساني خيستي كئي إساني خيستي مجلس خينيتي قفدني دبي تنا ربومن قرنا في قرس وصولال اعدلوا ولقلامتي ربي سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يا ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم نمني مقوبهن ولي مقوبهن هاسو مقوم خير نجوت جا نما قرتي إلا من أمر نما قرتي أججمالي بصدقة صدقتي نما خاصتي نما صدقاء خرار برتي خنند أجنم أجمني أو معروف تكامو هجي غاري وان ربي برت تجارة ما في بيك كما لا نما اتنما يامو تكا هجة يوتي مالي أو إصلاح تكامو جدو أبلي جلماني ولت أرار سولاف ماتي ولت أرار سولاف هريوتا ولت أرار سولاف أبلي ولت أرار سولاف نمني جدو سيني مقول به حاسوي مالي ومن يفعل ذلك نمني أكنا دلقي أبلي جلمان جدو أرار بو سولاف نمني مقو به صدقاء رتي قرتي نما خاصو داف نمني مقو به خيري رتي نما أججو داف ومن يفعل ذلك نمني كان دلوجا ابتغاء مرضات الله فول ربي رحمة ربي الرا جال ربي خجيلة جزاء ربي برا بربادا نمني واخنا دلوجا ربي سبحانه وتعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما والله إساف خنفتين قالتا قد من دا قد قوجا ربي سبحانه نمني جدونا ما أرى ربو سيجو جدونا ما أتي لولا أرقمسي سودان ولدت نما ديرودان نمي ما أوفودان والله رسول صلى الله عليه وسلم شرفكا جنتات اللي نقرتو جا النمام لا يدخل الجنة نمني نما ولدت درو جنة سين نما ولدت درو خناتي إذا تقوقفت هاسو سفكات نو أسرت برون أتي بريشتون جج أتي دبتو خن وبيّن لمان ولدت إهيسمو ولدت فروم سمو ولدت جالل لساني إمسمو جالل لساني تن أدام فقيسا والله ربي سيأرقدوا ربي سيفأررمو الراديبي وان بريشتو وان ورابدو وان دبتو جدو إساني خنا وان أدان فقيساتيمو وولدت كليساتي وولدت إسان إهيسمو وان ولدت أدان إسان فقيسو جتشخيتي في قتشخيتي في ورابي خيتي اللي إيقاتشون دركما أبلين إسلاما واني توكو أفاني سيباتي سيغلامتي تكا ديبيساتشون ني الفاتحة جدو أبليان خينيا لمان جدو شجمالي في استرايا جدو أني ركون نجرت جيتي أمنو سيهاتو جرى مالي سيهابيتاني زني يوتاتي مالي أكن نفكاتي أكس جتشو مالي واني لغاران قابت مامي مال والغوت يوجتي لمانو واني رارغتوني غرومو نتيتو أستاي دبي شرفو جرى يو أرانتنا شجمال قوفي راياف قوفي يوش أستاذ رايان قوفي شجمالي في قوفي جني دبي فسراجر نمني ركو جزي بربادو جان حتى قل والله لين جزي أنا مرتك أرامتو قل والله أحد سلامان را دبتن إخلاص را دبتنتي إخلاص را دبتنتي وآيتكم ربي را دبتي نمني دكوبا كبو ركو كبو نما إفرت فسراجان أبو شيني أنا را خطبا قولي جاني والراسون أما فكينياف شير راياني نما خيري تسامي فكينياف هاجنو أكستي مالي فسرو دردنني شجمال علي يمين أياما ها حملتن بير رابطو صدقاء خنتو خليس يسار طابي وان خن ولين طابني يوجي بفسان التمالي في انفسرن إشيسن ولين جتشون أكما فكينياف غرين أنو غريتي كيا ولين جنة كيا ولين جنة تيا ولين جان أمني مال خوني جالل أما كيا نمني ولين جو غرين نم عربة فرقشوني مالا أكا آدا غريتي حميني فرقشوني مالا
لكن مو نمني هريا ولد ديهاتو نمني أكا والجالت ولي كلاو أما كاتان وبليين ولين دلتني فيه نمني على واليام والأبوني مال